Ashamaa harka fuun hordoftoota keenya kun oduu ijoo keenyatti banaatti atileetiin biyya abdattee dorgommii shaampiyoonshiippii atileetiksii addunyaa 20ffaa irraa ittifamte. Dargaggeessi Ameerikaan abdattu michuun dhiyoo Doonaald Tiraamp ajjeefame. Albaaniyaatti roobootiin aangoo ministeerummaa gonfatte. Taphoonni liigiiwwan Awurooppaa gulaallii waancaa addunyaa booda taphatamu eegalanii. Deebuun ashamaa harka fuune hordoftoota keenya jaalatamoo kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii Milkoo Enterteementiin hordofaa jirtaniin kun oduu keenya tifanaati. Hanga xumuratti turtii keessan waliin qabaadhaan affeerraa keenya jiru hundumaatti. Dargaggeettiin ganna 23 haati Riikaardoowwan atileet Dirribee waltajjii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 20ffaa magaalaa Tookiyoo Jaapaanitti gaggeeffamu irraa dhorkamte. Atileet Dirribeen qorannoo qorichaa humna dabalataaf godhamuuf eeyyamamtuu ta'uu dhabuu isheetiin mana murtii Ijibbaata ispoortii addunyaa kaasitti himata dhaabbata qorannoo qoricha humna dabalataa irratti hojjettu atileetiks integiriitii yuunitiin irratti banameen booda kan isheen dorgommii meetira 1500 Itoophiyaa bakka bu'uun filatamteen ala taate. Atileetiin jabduun kun qormaata atileetota Keeniyaatiif ta'uun meedaaliyaa injifachuu dandeessi jedhamtee utuu eeggamtu taateen rifaasisaan kun mudate. Atileet Dirribee waltajjii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 2023 Budaapestitti meetira 1500 taasifteen atileetii Keeniyaa Faith Kipyegon waliin morkattee meedaaliyaa meettii biyyaaf argamsiisuun ishee ni yaadatama. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 20ffaan Jaapaan Tookiyootti gaggeeffamu kun guyyaa har'aa fulbaana 13 bara 2025 eegala. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 200 ta'an shaampiyoonaa kana irratti kan hirmaatan ta'uu odeeffannoon shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa ni agarsiisa. Shaampiyoonaa kana irratti atileetonni akaakuu dorgommii 49 hirmaatu jedhameetu eegama. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dargaggeessi ganna 31 ajjeefamuun ajandaa miidiyaalee addunyaatiif banaa ta'e. Ga'eessi kunis Chaarlii Kirk jedhamuun beekama. Dargaggeessa sirna ganamaa leellisuun Ameerikaa guutuutti beekamtii gonfateedha. Miidiyaa irrattis nama dhiibbaa uumuu danda'eedha. Michuu dhiyoo Doonaald Tiraamp filannoo Ameerikaa keessatti injifannoo Doonaald Tiraampiif ga'ee leencaa nama bahateedha. Deeggaraa Tiraamp hangafa. Tiraamp biratti akka dargaggeessa egeree Ameerikaatti ilaalama. Haa ta'u malee ga'eessi Tiraamp biratti leellifamu kun ilaalcha isaa muraasan ni qeeqama. Ga'eessa kanaaf fulbaanni 10 guyyaa gara jabeettii taatee dhufte. Guyyaa hamtuu kana ga'eessi kun otuu kolleejjii Utaa keessatti sagantaa karaa dhaabbate Turning Point USA jedhamu gaggeessaa jiru rasaasan waadamee lubbuudhaa obba'e. Ga'eessi kun dhaabbata Turning Point USA jedhamu umrii isaa ganna 18tti hundeesse. Doonaald Tiraamp ajjeefamuu Chaarliin akka baay'ee gaddan ibsanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namni Chaarlii Kirk ajjeesuudhaan shakkamee barbaadamaa ture Taayiler Roobinsan to'annoo jala oolfamu beeksisanii. Dhimma kana ilaalchisuun qondaaltonni naga eegdota Ameerikaa ibsa kennu jedhamee eegamaa jira. Albaaniyaa roobootiif aangoo ministeerummaa laatte. Kanaanis biyya jalqabaa addunyaarraa roobootiif aangoo olaanaa kennite taate. Ministeerri muummee biyyattii Eedii Raamaan malaamaltummaa qolachuuf jecha dubartii hubannoon namtolchee AI'n oomishamtee kaabinee isaanii keessatti akkama kan ibsani. Kanaanis ija miidiyaalee addunyaa booji'ani. Roobootiin kunis moggaasa maqaa Diilaa jedhamu kan argatte yoo ta'u hiikoon isaas biiftuu jechuudha. Ministeerri muummee Albaaniyaa Eedii Raamaan ministeera uffata aadaa uffattee mul'attu tana wayita beeksisan ergaa dabarsaniin harki ishee sodaa mataa hin qabu jedhani. Hojiilee mootummaa saffisiisuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu fi shoora olaanaa akka qabdu itti amaneera jechuun kan isaan leellisani. Ministeerri Artificial Intelligence'n oomishamtettuun bu'aa teknooloojii haaraa dhaabbata Maayikiroosooftiin badhaate akka taate Associated Press dabaluun gabaaseera.
Gulantaan hangafummaa sooressa addunyaa Elon Musk harkaa fudhatame. Gulantaa kanas kan fudhatan sooressa Ameerikaa hundeessaa dhaabbata Oracle Larry Ellison. Larry Ellison qabeenya waliigalaa doolaara biliyoona 385 kan qabu Elon Musk doolaara biliyoona 8 caaluun sadarkaa sooressummaa jalqaba dhuunfate. Kanaanis Larry Ellison doolaara biliyoona 300 fi biliyoona 93 qabaachuun dureessa addunyaa sadarkaa jalqabarra gahem ragaan tibbana bahem ni agarsiisa. CNN wabeeffanne. Liigiiwwan kubbaa miilaa Awurooppaa gulaallee waancaa addunyaa booda taphatamu eegalan. Liigiiwwan kubbaa miilaa Awurooppaa keessaa liigiin jaalatamaan addunyaa kanaa Pirimeer Liigiin Ingilaandii taphoota torbee Afuraffaa ni keessummeessa. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee Afuraffaa kanaan sanbata duraa sa'aatii 8 walakkaatti Arsenaal Nootingaam Foorest waliin ni falmata. Sa'aatii 11 irratti Niwukaastil Yuunaayitid Wolves waliin, Everton Aston Villaa waliin, Fulham Leeds United waliin, Crystal Palace Sunderland waliin, Bournemouth Brighton waliin ni falmata. Galgala sa'aatii 1 walakkaa irratti darbii Londoniin West Ham United Tottenham waliin falmii ni taasisa. Galgala sa'aatii 4tti Brentford Chelsea waliin darbii Londoniin falmii ni taasisa. Dilbata itti fufuudhaan sa'aatii 10 irratti Burnley Liverpool waliin falmii ni taasisa. Taphacimaa torbee kanaan darbii Manchesteriin galgala sa'aatii 12 walakkaa irratti Manchester Cityin Manchester United waliin falmiin taasisuu ni eegama. Hordoftoota keenya irra deebuudhaan maqaa qophii keenya tibbanaatiin baga birraa bara haaraa 2018 nagaan geessan. Birraan kun kan jaalalaa tokkummaa injifannoof milkii akka isiniif ta'u hawwina. Horaa bulaa deebanam.